Ibsishaan dhageeffadhu. Ibsishaa goona dhageeffadhu. Tokkoffaa isini warri nama qabee harkaa qabuu fi namni akkasii bira miidhamee jiru ilmi Oromoodha. Diinarra deemtanii mana diinatti argamuun keessan tokkoffaa if nyaachisuu fi lammaffaa bitamtu yookaan gartee gadhee akka jarri isin arrabsu yookaan maqaa Oromoo arrabsan godhaa jirta. Yoo danda'ame Mubaarakitti isaanii dhiyaadhu dubbisi. Dadhabamu jaalibsaa dubbisi. Sabboonaa dubbisi. Waan ofii dubbisi. Iluu kana dubbisi. Kunoo as keessa jiranii jechuudha. Uummata kanatti Ibsishaa na dhageeffadhu. Waan jarri siin ji'uura dhaabbattee waan ofii keessanii murteeffattanii fi waan Oromoon siin murteesse fudhachuudhaaf qophii ta'a malee diina jala deemtanii warra kaleessa morma nu haame akka barbaadu nu godhaa ture. Arrallee isinii rafaa lafatti isin waraanee du'aaf isin saaxilee arra ammoo du'aa keessan itti dhiisa jiraanuu fidaa jechuun lama Oromoo ajjeesuu jaamaa jechuudha. Kanaaf waan kanarraa of qusadhaa of baraaraa mataa keessan Ibsishaa siin jechaa jira. Namni kenna taaptaabii fi koppiliinkii godhaa jira kana hidhii buuftanii taa'inaati manaan baatu namni hundi koppiliinkii godhaa mana kana sirreessa. Antanarraa fagaadha. Haati baatee isin tala Oromoo taatus jabduu Oromoon qabdu. Sabboonaanis jabaa Oromoon qabu. Mubaarakis akkasuma jaalibsaanis iluunis nama dhimma Oromootiif duu nama dhimma Oromootiifis waan barbaade godhuu danda'u hanga dandeettii ofii qabanitti. Garuu ammoo odoon nuti asii dubbachaa jirru ati gamas mana Amaaraa keessa dhaabbattee namni keessa mana Amaaraa jira wallagaan jirtanii ja'anii waa addaan nurra darbachuurra nuti ofii keenya wal jala deemne Amaaraa waan ofii keessanii murteeffattaniif waan nama sanii godhaa turtan akka Oromootti waan barbaannu nuuf fuudhu yoo dadhaban waan barbaannu godhu. Tanumaan isin hin jaara faatee dhiifamna godhamu Mubaarak Musammaa. Nama isinii ta'u as fidadhaa dhagaartanii nama barbaaddan fidadhaati dubbii kallattii jirtutti ilaaf ilaameedhaani itti deema. Namoonni kenna ammoo gugurdaan kan booda dubbii tana haa kaasuu deemtan kan booda dubbii tana lafaa kaatanii nuun taane jechuudha deemtan. Dhageeffadhaa dubbii lafarra hin deeminaati. Ol bayaati dubbadha wanni isin sodaattan tokko hin jirtu lubbuun jalaan isin baatu hin jirtu ijoollee bichatti ilaalinaati ol bayaa dubbadha karaa ta'amuuf karaa ta'utti fixadha hin dandeettan taanaan namni tokkichi kana booda ol baatanii dubbattan hin jiru warra asirraatiif dhiftanii warri asirraa fedhu dhagaa godhee fedhu daaraa godhee karaa itti oofetti oofa ankanuman isiniin jedha wannummaan isin saayidii qabattanii maaltu naga'ee maaltu akkasina godhee teettanii wayitu hin jirtu. Ol bayaati dubbadhaa hundi keessanuu jala kana jirtanii isin arguu jira jechuudha abbaa feetan yoo taatan. Kamiisen jara naasa'uuf ka karaa keessaatiin tekstii naasa'u baay'ee qabna. Ka ol bayee asirratti uf kennee dubbatu hin jiru jechuudha. Hundinuu dagalee qabata. Yookaan Mubaarakiin ufafoo darbuudhaaf akka hantuuta yookaan aslii ufafoo darbuu yookaan iluu ufafoo darbuu kanaa miti ol bayaa uf kennaa dubbadhaa. Duuti biyyaa wajjin hirriba lubbuun jalaan isin hin baatu jechuudha. Ol bayaatii haasayaa hundi keessaniyyuu waan dubbattaniitiin jettan dubbadha. Rafaa bultanii taa'aa bultanii ka jaartii santee badadattu jaartii santee badataa bulte ol bahiiti asirra bahiiti dubbadhu. Nama biroo gastii ummata kana gastii ofitti hin galchina. Ofii keessaniyyuu waliin galle wanni ummanni olii galee isin borcuuf tokko hin jiru. Mubaarakis wanni isin murteessu hin jiru. Ofii keessanii murteeffattanii Mubaarak gama kaaniisis gamanaafis Mubaarak jaarsa. Asliinis jaarsa ta'ee dhufee miti ol baasaati waliin haasayaa ilaaf ilaameedhaan osoo eenyuun gandaan hin qoodin osoo eenyuun amantiidhaan hin qoodin antanuman isiniin jedhu dubbii biraa boru harkiftanii fidu. Aada fa'aatee qoome asirratti qoome jaalibsa amma mana kana qofaa miti ka mormiin komiin ka'e jechuu barbaadeeti namni araara jibbu hin jiru sheexaanaa miti maaliif isaa wayita nu qaban asii achi hin jedhan kutaa maraa nu qaban. Kutaan martuu warroonni jajjaba taatan kottaa yaada keessan kennadhaa egaa illee akka dubbii tana irra deebinee hin kaasne namni kutaa asii jaarsummaan laalame asii qabaa jedha garii sigala wanni kalee sun wanni hin ta'iniif mufii qabaa jechuun manni waan sanii fi kottaa seenaa kutaa mararraa jechuun maaliif yeroo isin qabuuma fakkeenyaaf isaan akka barbaadanii qaban jechuudha agar illee rakkoon hin jiraanne waan maraa waliin mari'addaati deemaati warrummaan qaree laaltan of kabachiisa. Akka barbaadan osoo hin taane akka barbaadan isin godhachuu osoo hin taane akka miidhamaa tokkotti akkasiin laalladhaa jaarsummaa keessanii dhiiga mucaasanii illee kan waraanamee dhugaa isaallee seeraan baasaa fi jenne nuti rakkoo jaarsummaarraa qabnu hin jiru. Akkanumaan abbammaan arge dhufee akka barbaadee yoo haasa'e ima fixee cufee yoo deeme borullee deebi'anii waraanan ijoollee ta'e jaarsummaa laallaa nuti. Har'a gaafa seeraan yoon dubbannee bor galgala deebi'anii bor ganama deebi'anii waraanan isaan uummanni kun fayyaan qabu uummata dhiiga barate. Kanaaf seeraan ofirraa dubbatannee afaan takkaan haasoyne yoo borullee ofirraallee dhoorgin waliin komannu afaan takkaan dubbannee akkasitti asitti mari'adhaati deema mana isaaniin dhaqina
isinitti dhufa isinit dhufanii isin bira fixachuu qaban malee nuti jala deemuu hin qabnu jechuu barbaade dhufanii mana keessanii fixatanii seeraan dubbatanii warra kabajaa qabu fidanii kana mana arrabsin akkasi goona nullee naamusaan asirratti osoo dhaadachuu hin taane maaliif hin waraabatan jechuu seeraan dubbatannee dhugaa keenya san baafannee afaan takkaan akkasii yoo deemne gaarii na fakkaata. Galatoo biraa deemee akkasi fixadha. Iluu maadeen tagaa wanni kuni. Wallaahi rafne amma wanni nu jennu haa fixatanii seeraan fixadha akkasinitti hin deebine. Aborashii dhaabaa kennu. Boru nutti hin deebine waan ofii. Wanna tamma dubbattee kaate waan sirriidha. Garaan hun geenyee akka kaleessitti dubbatame garaan hun geenyeen sirriidha. Amma immoo hin deeminiiti namoota kennamu akka sabaatti jechuudha. Namoota kennamu 5-6 kennaati akka itti dubbatamuu qabutti haa dubbatamu. Bari nama 5-6 nun barbaadu namni 3 namni 2 gaa 3 mucayyoon takkatti dhufee si wajjin dubbata warra ijoollee isaanii afaan qabaa jechuudha. Habiibaan takkatti waa sirreessuuf dubbatti kun wal lolaa ture. Isinillee namni 2 dhaqaatii waan Oromoof ta'u akka isiniif ta'utti akka isaaniif nu maraafuu ta'utti akka nutti hin deebinetti nu miidhamaa waan taane borullee akka ijoollee keenya waraannetti ummata wajjin hawaasa keessa wajjin mari'adhaa jalqaba akka ummata keenyaa ta'utti. Yoo har'a nuti finne Oromoon gabbayee boru yoo qabe rakkoodha. Oromoon biraa qabee gabbayee rakkoodha jechuu barbaade rakkinni hin dhaabatu. Waliigalaa deema akkasitti dubbatadha. Jara keenya nutiin kun Oromoodha. Laa dhageeffadha nutiin kun Oromoo. Uummanni kuni alagaadha. Diina keenya. Diina kalees nu jeesaa jiru, har'aas nu jeesaa jiru. Fuuldurattis nu jeesuuf ta'u. Waan hacaaluun jedhe dhageessaniimi naftanyaan har'aas boruus fuuldurattis diina keenyaa jedhe. Uummata kanaa wajjin jaarsummaa teenyee nagaa buufnaas dhiisa. Gumaa kafalannaan akkuma reef dhugee gumaa yoo ajjeessan ajjeefnee kafalachuu. Amma fayyaa isaanii barbaadaa jiran isaan. Keenya diraniiti fayyaa isaanii barbaadaa jiran. Akka nuti jennetti yoo fudhatan haa fudhatanii. Hin fudhatan taanaan ammoo gabbaasaati akka isaan nu godhaa turan san godaadha argisiisa. Ummata sodaattanii ummata kana jala akkaawuntii teessaniif giiftii teessaniif akkanatti isaan jalan butamina jalan horiina hagabbarru rabbii qofa nuti. Rabbii gaditti nama tokko sodaannu ilma namaa sodaannu. Dirree akka isaan nu dorgotan dirree firaa dhorkuu dandeenya. Kanaaf dhiifama nu gaafadha jaammana keenya dhufanii nu waraananii. Kun hundi nu godhaa jira. Akkuma kalee taa'aa isanii haasawaa turtanitti gamaa gamana dhiisaadha. Asrii jayaama asrii fi mubaarak ta'aadha. Waan kana qaaletti fidadha haasawa isin dhaggeeffanna nuti. Kanaan ala gamaa gamana deddeemuu dhiisa. Dubbiis wal afaanii fuutaniis sa'aal wal dheeressuus dhiisa. Ibsaa keenya walitti dhaggeeffannu. Makka goonu. Ibsaa walitti dhaggeeffannu. Atis kan jala jiru. Turumbaduu naaf laal mubee wanni siif asliin nu haasoftan yoo ta'e akka hawaasatti kan isin dhaammannu waan mucaan ittiin wallaannamuuf waan mucaan ittiin jiraatu amaarii walirraa lafa wocnu kaa'e Oromoon kamuu isinii fudhata. walirraa wocnu kaleessa wanti godhame garaanuun geenyee jedhame tolee jenneerra ayyee amma immoo nama 2-3 filadhaa koomentiidhaan isa filatu warra sirra jiru isa filatu sana booda nutti kottaa jennaan kaleessa nutti kottaa jennaan nama 17 irratti agalatooman warra akkana jedhan an sila qofan ture akka nanne haa dhufanu jennaan kottaa jennee waamsifne ammas bakka beenetti waamsisuu dandeenya filadhaa nama 3 kennaati waan kan itti dhumu qoy sabbona nama 3 filattanii kennuu qofatu hin taane akkasitti feena ammoo nama dabareen ol galchiiti akkasitti nuu dhumuu feena isa jedhus murteessaa namni 3 bakka bu'u dhaqee qobaasaa waan mataasaa keessaa qofa dubbachuu hin taane waan sabni jedhe waan saba keessaan baamu badiis ta'ee gaariis ta'ee waan sabni dubbate keessaa namni ba'us hin danda'amu. Akkas jedhe sabni akkasitti walii gale akkasitti ni ta'a. Dhumattee dubbi boriifoo maaltu jira isa jedhu dubbannee xumurra dubbatee xumuraa hin taane salaamu alaikum gabaabsaate akkasitti. Muraa murteessaa. Ta'u mubaarak musammaa akkaan fudhadhutti ibsaa isinillee nyaata kanadha. Tokkoffaan iluu lammaffaa turumbatu yoo gootan sadaffaatti godha kan gootan. An akkasuma fakkaata yoo ta'e ni gaayee yaadu. Rashiidaa godha mubaarakinni haa ta'u asii itti dabala.
waan barbaadan san akka barbaadate akkasii dhumatu marii addaati akkasii deema. Jara keenya kutakka dhageeffadha jara keenya dhagee amma nuti namarraa mormii hin qabnu abaluu haa deemuu mormii hin qabnu yaada hawaasaa dubbachuu nama danda'u nama waan hawaasni kun irratti halee fi asidduu wal morme bakka tanatti waan nuti dura maara dura maal feenaa irratti amma Mubaarak Abu Rashiidaan Asliin Turumbaduun hingaa rakkoo miti kun teenyee isin dhaggeeffanna isin kun bakka teenya buutanii waan nuti feenu san yoo isaan karaa nuti feenu kanatti hin feene isaan jala deemuu qabdan achitti dhaabbachuu danda'uu qaba kaan amma bakki jabduun malee Mubaarakii fi Asliinii fi Abu Rashiidaan namoonni isin walitti dhiyaatan hunda irratti guutuudha nuti nama filuun barbaannu haqa barbaanna malee namni nuti filannu kun ammoo nama gartee nu keessaa dubbatu ta'uu qabu. Kanarratti Asliinii fi Mubaarak Abu Rashiidaan Turumbaduun hinga. Laala kana godha sabboona. Kanaaf nu hundinuu tokko qabxiin nuti barbaannu. Sabboona maal ta'e? Dubbadhu ayyee. Fayyaa gurbaarratti haa dubbannu. Kan isaanii nagaa qabaa booda haasa'an. Hanqanuma dubbiin. Dura mucaa keenya. Abu Rashiida sanumaa eenyuun fa'a waliin dubbatan. Sanumaayyuu eenyuun fa'a waliin dubbatan. Amma mormiin ganama kana iluun argee gama lamaa ka'e. Gama kam cinaa tokko gara sooraatiif ramzaati. Cinaa tokko asii jechuudha. Gama sooraatiif ramzaati dhaamsinee anaaf iluu yoo as deemnu asiillee balaan ka'ee jechuudha. Gatii kana ta'eefi asitti eenyuun fa'a dhufuu qabaa sabboonaanis akkasuma gootichis dubbadhaati ebeluu haa dhufu dubbii dubbadhaa dubbii ijoolleen godhina. Eenyuun fa'atu akka dhufu barbaadan Harargee irraa eenyu akka dhufu barbaadan Jimmaan irraa eenyu akka dhufu barbaadan Arsii irraa hoo eenyu akka dhufu barbaadan himadhaa lafa kaayadhaati. Akka isaan fedhanitti osoo hin taane akka isin feetanitti deemama. Rabbiifillee lafaafillee namaafillee seeraafillee jechuudha. Isinii galee dubbii akkasitti oofadhaa isiniin jechuun barbaadan. Usuu nama isaanii nama tokkoof keessan dabalin. Dura ofii kennaa walii gallee kaanee lafa kallee kaanee fardarra kenna. Akkas. Rashiida wanna ati faate itti kanuma qaamaan jedhe san. Fakkeenyaaf Jimma Asliin atiin jirta Harargee irraa walloon irraa fidaa warra asirra jiru Oromoo akkasi fidaati haasawa borullee wanni kun waan Oromooti waan bakka dhuunfaa nama ganda tokko miti martuu ijoolleen qabde mucaan qabde bakka biraa ijoolleen qabde bakka biraa ka dubbatu bakka biraa akka Oromoo dubbataa jira nama maraayyuu fida walloon keessaallee tokko fida bakka walitti dhufaati haasawa waan mucaasanii waan fayyaa araaran jinne nuti asirrallee wayita dhufnu maqaa Oromootiin ta'arra naamusa eeggadha haasawa akkana goonaa garana cabsinaa garas baasnaa waan akkasii jennee fayyadamina piliis dhaaba gaarii miti jechuu barbaadeeti. Dubbadhaati seera waan san yoo nuu ta'e waan nuu ta'e irratti nuun taane irra walii galaate akkasi fixadhaa jechuu barbaadeeti wal filadhaate akkasi haasaa jedha. Kanaa achi gaa wanni itti hidhaan hin jiruuti ijoollee teenya eenyu haa dhufu amma sabboona maqaa dhawaadha. Namoota bakka kana nu haa bu'u jettan fida. Sooraan faatii jala kana jirtanii sooraaf ramziini isinis nama barbaaddan filattanii sabboona. Haadha faatee nama ol baasuu barbaaddu ol baasi. Sooraa fi ramzii yoo jala kana jiraatan hababaa darbaa. Gama keessanillee nama barbaaddan filattanii gama sabboonaa fa'aallee nama barbaaddan filattanii dubbiin karaa citteetti haa cittu. Wannummaan gastii kana gubbaa taa'aa oolaniif hin jiru waan ta'eef. Sooraa fi ramzii jechuudha namni yoo jala kana hin jiraannellee barbaadaati haa dubbatanii karaa taa'amteetti dubbii. Gaggeessuu balleessitanii. Laki iluun bari nu biraa barbariisaadha beektu. Bulee jira baraati hin argine bubee warra iluu waan keessa. Yoo xalaatellee yaada kennee deemuu qaba iluu yaada kennee deemi. Akkasitti dubbatamu jedhee. Mubaarak ajandallee si harkaa qaba ganamaas ammas suma harkaa qaba sabboonaas bira yaamtee atummaan mana bantee akkuma kaleessaa ummata kana nama ijoolleen arsiifatu. Nama kennaa waan jedhamullee kennaa as kennaa. Erga deemaa jiraate waan jedhamu. Laale Mubaarak sabboonaa kennannee jirra sabboonaan haa dhaqu irratti nu guutuudha. Namni xiqqaa miti dhiirtii guddoodha hubataa taanaan gaya. Hayyee Harargee keessaa sabboonaadha. Hayyee Jimma keessaa hoo eenyu filatta?
Mootummaa keessaa Mubaarakuu gayaa dhagaa mana banatee jira. Abdii Geetaachoo afeeraa rakkoo miti kun wannan jennu. Wanni ofii faanis aslii fiddanis nama tokko jabaa fiddanis mirga keessan. Ijoolleen wallolleen nama tokko kenna. Oromoo eegatee akka Oromootti haasofnaa jechuudha. Wanni kun waan sabaati waan gandaati miti. Wanni sabaa waan sabaa qabu. Wanni gandallee waan gandaa qabu. Gooticha. Yoo iloo. Qeerroo galcha qeerroon ayyala nambara tokkaa jira Thank you. Ababaa kenni ana sinadha. walgaa isinii kennee bu'a gizee takka. Okay, shima mabruk. Yaanni ani isinii kennee bu'u ulfaadha galatooma namni sirnaan yoo akkana haasa'e tola dubbiin jettan namni gamaa gamana waan ija Oromoon qabdu keessaa nama fuudhuun bareeda. Tokkoffaa sirni ittiin nu laaltan yoo dhattan sirna yoo yakkamaan Oromootti waa yakkaa san fixatuun laaluu qabdan. Sirna yoo obboleessi namni tokko ilma namaa waraane eessa geettii laaltanii dhaxxanii akkasittiin nuu fixuu qabdan. Wanni Oromoon barbaadu isuma kana. Oromoon sirna ufiitiin ala dabarsee sirna bidhaatiin namarra fedhee danuudhaan dharaan nama nyaatu. Mabruk dhiifama naa godhaati dubbii tana yoo ati keessa jiraatte hoo asilitti dabalamte gaariin ta'u. Ani jarrummaan dhattu haadhaayitu. Akkas godhaan hin taatu kaa akkas godhaani. Himanni isin bari ergan guutuun geettu ni beektanii miti. Fakkeenyaaf yoo waan Akkas godhaame seeni booda maaliif akkas hin taane irra seeni. qaawwa sii mudhannetu aslii mudhata qaawwa aslii mudhanne sii mudhata jechuudha.